Itoophiyaa keessatti burjaajii addaa uumee waan hin taane waan safuu hawaasaa cabsu uumee biyya san keessatti dhalaa fakkeessuudhaan sagaraa nyaachuudhaan waan mootummaallee arrabsu waan dilata akka dalagaa ture achirraa ari'amee magaalaa Naayiroobii Keeniyaa dhufe. Erga magaalaa Naayiroobii Keeniyaa dhufees yeroo fedhe ani amantaa muslimaatiin qaba jeetii ummata kiristaanaa arrabsa. Yeroo fedhe ammoo ani amantaan tiyya ortodoksii rajee beente arrabsa. Yeroo fedhe beente jeetii ortodoksii arrabsa. Akkanatti amantaa fi amantaa waliin buusa. Amma immoo dhumarratti yeroo ramadaanni as seenuudhaaf deemurraa eegalee hanga guyyaa kaleessa galgala qabamutti amantaa islaamaatirra bobbahee viidiyoo daqiiqaa 5 waraabaa malee jettu guyyaa viidiyoo meeqaa arraba amantaa islaamaa Nabi Muhammad arrabsu alayhi salatu wassalam akkasuma Allah Nabi Muhammad arrabsu bira kutee Allah arrabsu bira gahee arrabni isaa sun daangaadhaa dabre jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan ijoolleen teenya taquuqama diin qabdu TikTok irratti waan kana yeroo agarte eeruu gara horee masjidaatii fi gara horee gaaddisa islaamaa dabarsan. Nutilleen eeruu san fudhannee isa jala buunee wantoota isaa information qorachuu eegallee deemnee waajjira poolisii dhaqnee waan akkanaati jira jennee poolisatti ripoortii goone. Poolisoonni illeen waan jaan isinii sanga dandeessanitti bootaa bakka inni jiru laalaadha. Nutilleen ni hordofna gaafa isaa agarre ammoo qabneeti seeraaf oolchine waan seerrii irra murteessinaan nun jaan. Nuti haala kanaan jiru baatii ramadaanaa dhume jechuudha. Baatii takka waan dhiyaatu jala deemu turre. San boodarra kaleessa galgala obboleessi keenya Ustaaz Aliin gara shahaadaatti irratti hedduu beekamaadha. Wanni kun akka malee isa muddee bakka akka ta'u dhabee quuqamni waan isa keessa jiruuf jecha bakka afirraa poosti godhuun qaba jee poosti godhu. Duraan nuti yoo poosti goone baqachuu danda'a suuta harka lafa jalaatiin poolisaa wajjin qabuu qabna jenneeti beeksisuu illee dhiisne jechuudha. Sababaa inni poosti godheen ijoolleen naannoo san jiran isa argan isa qunnamanii akkasii isaa namni muraasni tokko oriyanii dhaqanii mana isaa ergaa arganiin booda nu bilbilanii obboleessa keenya Saaladdiin wajjin walii bilbilee warra poolisoota duraan ripoortiitti goonee qophaa'ee taa'ee nu eegaa jiru san mana isaa agarree jirra jenneeni asii isaanillee poolisa nu godhanii poolistoonni deemanii nuti mana isaa agarsiisnee poolisoonni qabanii to'annaa seeraa jala oolchanii amma to'annaa seeraa jala jira. Kanaaf gaa ummanni muslimaa magaalaa Naayiroobiidha dargaggoonni shamarran hawwan hundi keessanuu baga gammaddan. Musliimoonni biraa addunyaa irra faca'ee jirus muslimtoota Naayiroobiitti irraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jenna. Kana gaa ergaan inshaallah warri gaa achi keessatti qabsoo jabaa godhes jira. Yeroo inni poolisoota irraa mana banuu dide hulaa irra cabsee fi ijoolleen aara keessa galtee miira keessa galtee isumaahuu nuu kannaa jettus ni jirti. Akka gaa walirra gartee gurguddaatti namni kun dhaalee wal tasgabbeessee wanni dhimma seeraatiif dhiyaate seerumaan dhumuu qabdi jechuudhaan gara seeraa dabarsine waa'ee kanaa gaa bal'inaan namni wajjin akka gaariitti shoora leencaa taphate obboleessa keenya manaajara masjidaa Salaaddiin Idris namni bayin hin jiru jeetii yaada warri Naayiroobii qubatu fi biyya alaa qubatulleen qooda leencaa namni taphate poolisoota wajjin halkan guutuu rafne nuti. Galgalarraa kaasnee hanga ammaatti hin rafne akkana deemu jirra alhamdulillah. Meegaa gara isaa isin dabarsetiin bal'ina oduu kana narrallee bal'isee haasa'uu isaa danda'a gara isaa isin dabarsa obboleessa keenya Salaaddiin isaa wajjin turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yoga hinaaso ini faasa himale sheen Naasir waan jiru guutuu haasa'ee jira. Rabbi zajaa isaa jannataan haa kafaluufi. Wanni jiru guutuun akkuma sheen Naasir haasa'ee gurbaa kana baatii ramadaanaa guutuu jala deemaa turre. Warra poolisaatti illee himne baangaanii qubata jaanii baangaanii bakka inni jiru sanillee tiraaggoonee silkii duraan masmara silkii keessaa qabullee baasee silkiillee dhaamsee lafa kaa'e. Warri poolisaa waliin gaddeenyee gizee hedduu waliin haasoyne nama keessanitti bilbiluu jira namni kun waan kana dalage dhiisaan hunjaan torbaanuma dabre kana keessan dhufanii jechuu ofiisatti. Akkasuma haa ta'u eda galgala baanii gaawwan kana eegannee harkame milkeessuu qabna jennee warroota duraan sagantaa waliin kaayyannee waliin gizeetti bilbillee inspektaalleen hara biyya isaa kutee hin jiru. Khaanilleen hin turre namoota poolisaa nu godhanii namoonni poolisaa sanii waliin hurrumaa police station dhayne achi report goonee haareetti warroota san fudhanne halkan guutuu ijoollee kimaayikoo jirtu amma maayikiroo baankii jirtu waliin taanee
gurbaa san baasnee harka mootummaa kanneen jechuudha. Warri mootummaa qabanii amma harkaa qaban. Awaanjoo shennaa sirra guddaa haasa'ee jira. Amma katanarra wanni haasa'uu barbaadu wanni akkanaa gizee hedduu uumamtee turte. Namoonni tarkaanfii fudhatee hin jiru. Immoo nuti Naayiroobii keessa teenyee Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam arrafamee Rabbiin keenya arrafamee Quraanni Islaamaa arrafamee uummanni Musliimaa arrafamee wanni itti teenyu hin jirru jennee halkan shennaa siree waan jeen arra guyyaa ciisanii miti shahida taanaa ka'ee gabbee hin jeen mudawwar firraa yaasne hofoofadhu nu yaasii jeen yaani akkasitti achi dheenee maayirillee mootaraan achirraa nu dhufe mucaa ajaa'ibaati mucuma Naayiroobii tana guddate akkuma kiyya Naayiroobii guddate haanee bakka san nu geessine dheenee gurbaa mana cufatee iyyuu ture laayifillee nooraabu ture nama bakka san irratti wareegama kannee jira jechuudha harki isaa mastaawatii muraayaa dirishaadhaa jechuuf foddaadhaa cabsee harki isaa ciramee jira jechuudha ijoollee tana keessa gammachuu waan goonuu hin beeknuti nuti arraan tana gurbaa kana nu qabamuun isaa nu gammachuu warra Naayiroobiidhaa uummata addunyaatiif fakkii ta'uu danda'u qaban fakkii ta'uu danda'u qaban uummanni addunyaallee nurra laalachuu qabaa jechuudha namni qaama seeraatii waliin yoo wal ta'e waan takka godhuu akka danda'u nurra laalachuu qaban gizee hedduu Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam arrafama gizee hedduu Rabbiin arrafama gizee hedduu Quraanni gubama gizee hedduu Quraana irra deemama wanni kun hundi gizee Facebook kanarra galakkisan sheer godhaa jaanii namni keenya sheer godhuun san badiidhaan akka mataa hayyaatti maaliif jennaan badii bal'isaa jiraa jechuudha namni sheer godhu san nama biraatiin hin geeyaa jee maaliif jennaan tokko balleesse atilleen kaatee gizee itti daate kabiraatiin geessaa jechuudha wanni kun bal'isaa deemtaa jechuudha tarkaanfiin fudhatamtee hin jirtu amma dheengadda Minisootaatti namtichi kiristaanaa kan quraanaan gubajee gizee dhufe ummannummaan kiristaanaa namticha san cafaqanii quraana isaa Rabbi eeggata diinaa isaa Rabbi eeggata immoo nuti yoo teenyeeti isaa eeggata jennee taa'uun qabu yeroo takkallee awwaniin jechuu barbaade bakka tanarratti namni bakka inni waan kun ga'e irratti hara mootummaatiin addunyaa tanarratti riipoorti godhee waan takka tarkaanfii fudhachuu akka danda'u warra Naayiroobii miskiina baqataa kanarratti ilaallachuu qaba baqataa kanarratti ilaallachuu qaba maaliif jennaan namni mootummaadhaan yoo walii galee seeraan yoo deemte wanni feete siif taati yoo seeraan hin deeminii usteetuma haruma miidiyaa irra baatee lallabdu taate atilleen filoora kee guddifachuu jirta malee diinaa rabbiitiif hin dhaabbanne ugaasan diinaaf hin dhaabbanne yoo diinaadhaaf namni dhaabbate mootummaadhaa wajjin walii galee tarkaanfii fudhachuu danda'u qaba jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وبليس خير جاهد دو خيسة به أكو مني سنينجي ورا نيروبي ترى مسكينا كان رافق كنيا فرد داي سنينجي إيجا خانتي أسورة نماس نمني شورا لينجاك ودا لينجا باتي وبليس خيرnya أستاذ علي ورا جري شهادات الرا نما قرتي كوكا مدين يرود إرادة قبو هردو في جبادان بوستي قدي بالبلا سين لي باسي أرقم سيسي وبليس خيرnya ماهر وجيته هدان نور بالبلاني mee isaanis gaa waan hedduu duraanis itti dhagahame ammallee eegaa gurbaan qabames waa hedduutti dhagahame isaanilleen ibsa gabaabaa aanuuf kennanii asumaaniin gara isaanis hin dabarsa ustaaz Ali Falii tafaddal. Bismillah salaatu wassalaam ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam. Akkuma obbolaan kiyya jaan waa hedduu na dura ibsanii jiranii waa hedduu na dura haasa'amee jira. Ani gaggabaabsee waan takkaaf lama isinii dubbadha. Takkaffaarratti nuti nama kana qaama seeraatiin akka to'atamu kan taasifnee fi sababaa inni islaamummaa ala jiraate osoo hin taane sababaa inni islaamummaa gadhiisee bahee osoo hin taane sababaa islaamummaa keessaa bahee ka'ee islaamummaa keessaa bahee islaamummaa arrabse waan ta'eef akkasuma nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi akkasuma islaamummaa xiqqeessuudhaaf arrabsuudha irratti waan argameef jecha akka to'annoo seeraa jala oolu akkasumatti illee gartee qaama seeraatiin akka to'atamu goon amantaa islaamaa keessatti dirqiin hin jiru maaliif amantaa kiyya gadhiiftee amantaa kiyya keessaa baate jennee nuti islaamonni namarratti tarkaanfii hin fudhannu akkasumatti illee qaama seeraatiin akka to'atamu goon maaliif jennaan rabbiin quraana keessatti laa ikraaha fiddiin diin keessatti dirqamni hin jiru amantaa kana qabadhu amantaa sanaa qabadhu jee islaamummaa kottu qabadhu jee dirqama islaamummaa nama qabachiisuun hin jiru garuu sanbira kottee abbaan barbaade haa kafaru abbaan barbaade amanu nuti dhimma kafaruu isaa irraa hajaan qabnu ammoo kafaruu bira kotee erga kafaree kee taa'ee amantaa saadhaa amantaa qabate san seeraan hordofuu seeraan gartee kitaabota amantaa sanii dubbisuu
akkasumatti illee baratee amantaa isaa barsiisuudha malee amantaa isaa bira kotee erga amantaa kana gadhiisee deeme islaamummaa arrabsuudhaaf mirga takka illee hin qabu biyya kamuu keessattuu jechuudha. Maaliif jennaan biyya kamuu keessa seerri jira. Asumaanuu wanni dubbachuu barbaade obbolaan kiyya dubbatanii jiranii namoonni biyyoota adda addaa keessa jiraatan biyyoota akka Suudii akkasumallee Dubaayii biyyoota adda addaa keessatti durriyyeen ergamaa rabbii fi amantaa islaamaa xiqqeessuu irratti argama salawaatu rabbi salaam alayhi. Kanaaf warri gartee Naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati namoota islaamummaa xiqqeessuu fi ergamaa rabbii xiqqeessuu irratti argaman harkaan dhawa yookaan gartee isaan ajjeesa jechaan jiru nuti. Toonnoo seeraa qofa jala akka oolfamu godha. Biyya kam keessattuu amantaan hundinuu mirga wal qixaa qabdi waan ta'eef seeraan akka qabatamee seeraan gartee toonnoo seeraa jala oolfamu irratti hojjedhaa jechuu barbaadeen. Maaliif jennaan afaaniin fidaa ka abii oomii yaa rasuulallah amantaa kiyya fidaa haa ta'u jechuu afaaniin osoo hin taane hojiidhaan namoota islaamummaa xiqqeessu biyya ati jirtu keessa wallahi rabbiin irraa nu gaafata fuula isaatti irraa nu gaafata. Maaliif jennaan osoo ati biyya san keessa jirtu ergamaa rabbii arrabsamuu akkasuma islaamummaan xiqqeeffamuun kun nuuf salphina jechuudha. Kanaaf nuti dhaynee nama san ajjeesu nama san lubbuu baasuu miti ka godhaachaa jirru. Nama san dhaqaati biyya kam keessattuu amantaa islaamaa ta'ee amantaalee islaamaan ala jiran hunda nama arrabse nama xiqqeesse namu seeraan to'atamuu qaba jechuudha. Namu amantaa islaamaa keessatti nama amantaa islaamaatiin ala jiruu fi nama gartee amantaa islaamaatiin ala hordofu arrabsuu fi xiqqeessuu akkasuma waan inni itti amanu yookaan waaqa gartee inni rabbii isaadhaa kan inni itti waaqessu jala arrabsuu jala xiqqeessuuf nu dhorka rabbiin hin arrabsinaa hin xiqqeessinaa nu jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu nama islaamummaan ala bahee islaamummaa xiqqeessu akkasuma ergamaa rabbii xiqqeessu rabbiin arrabsu kan ammoo bakka jirtanitti irratti hojjedhaadha akka muslimtoota Naayiroobiidha. Akka gartee muslimtoota Naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati gaaddisa islaamaa irraa fakkeenya fudhadhaa Naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati namoonni islaamummaa arrabsan islaamummaa xiqqeessuu irratti argaman biyyoota adda addaa keessaa jechuudha. Biyya seerri hin jirre hin jiru waan ta'eef akka irratti hojjetamee wanni kun seeraan to'atamu hunda keessanuu isin yaadachiisuu barbaadani. Itti aansuudhaan gurbaan kun jalqabee erga biyya kana dhufe jalqaba mootummaa arrabsuu eegale beektan hojii isaadhaa ustaaziin faan dubbatanii jirani. Kanaan dura Itoophiyaa keessatti hojii gadhee hojjechuudhaan akkasumatti illee gartee waan shamaraa kaachuudhaan shamara keenya salphisuudhaan akkasuma gartee miidiyaa kanarratti gartee waan safuu Oromoo keessatti illee dhorkamaa hojjetee dabarsee jira. Nama walumaan beene jechuudha miidiyaa kanarratti. Sanbira kutuudhaan tiktook isaa irraa gubannaan akkasuma hordoftoota isaadhaa akkaataa aarsaa hedduu barbaachisaa aarsaa hedduu kafalee hojii gadhee hojjechuudhaan folloorsii fidisan jalaa gubate jechuudha. Jalaa gubannaan gurbaan kun maal yaadate bakka ittiin folloorsii barbaaduun yaaddate jechuudha. Takkaffaa irratti mootummaa arrabsuu eegalee erga biyya kana dhufe akka inni biyya kana dhufu dhageenya jirra dhufe Naayiroobii kana jechuudha. Mootummaa arrabsuu akkasumatti illee gartee ani ababoo maal deeggaramaa jee waa'ee siyaasaa kana dubbachuu eegale saniin irraa deemuu dinnaan itti aansuudhaan amantaa ortodoksii arrabsuu eegale. Amantaa ortodoksiidhaa amantaa Minilik fidee amantaa maal jee waan adda addaa arrabsuu eegale. Kunillee irraa deemuu akkasuma folloorsiin isaa deemuu fidaan ergamaa rabbii arrabsuu fi salawaatu rabbi salaam alayhi islaamummaa xiqqeessuu irratti as garagale jechuudha. Maaliif jennaan kaayyoon isaadhaa duraanuu hojii gadhee hojii fokkisaa hojii gartee duubatti hafaa hojjechuudha waan feemasummaa itti milkaa'eef jecha hojii kanaan hojii duraan faashinii duraan irratti barame sun jijjiiree faashina kanaan dhufe jechuudha. Islaamummaa arrabsuu nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi arrabsuudhaan karaa kanaan dhufe. Kan ammoo biyya islaamii jiru alhamdulillah biyya seerri jiru keessa waan jiruuf jecha to'annoo seeraatiin akkasuma gartee odeeffannoo torbee yoo xiqqaate torbee lama sadii dura barbaadamaa ture seeraan jechuudha. Torbee lama sadii dura barbaadamaa ture akkasuma bakkoota adda addaa iyyaafachaa turre sababaan ani poosti godhan karaa miidiyaa kiyyaatiin poosti godhee sababaa saniin eeruu uummataan nuuf kenname obbolaa kiyya kunoo kaasna bira ta'u kana jechuudha. Isaan naaf kenname bakka inni jiru akkasumatti illee obbolaa kiyya wajjin ta'uudhaan gaaddisa islaamaa wajjin ta'uudhaan mana inni jiraatuu fi iddoo inni jiraatutti itti dhaynee qaama seeraa fudhannee jechuudha. Qaama seeraa fudhannee qaama seeraatiin akka to'atamu goonee jira alhamdulillah. Kanaafuu muslimtoonni addunyaa maraa irratti argamtan namoota biyyoota adda addaa keessa taa'ee islaamummaa xiqqeessuu fi arrabsu akkas to'annoo seeraatiin muslimtoonni naannoo san jirtan irratti hojjetanii gartee to'annaa seeraa jala nu oolchitan gamanumaan isin irra deebi'ee si yaadachiisa. Inshaallah muslimtoonni addunyaa irra jirtan hundinuu warri tuqama ergamaa keenya isin gaddisiise. Salawaatu rabbi salaam alayhi warri islaamummaa arrabsamu akkasuma gartee rabbiin keenya arrabsamuun quraanni keenya arrabsamuun isin gaddisiise arraan kana baga gammaddan to'annoo seeraa jala oolfamee jira. Inshaallah waan irra gahuu fi akkasuma murteen inni fudhatu maal kan jedhu inshaallah fuula dura waliin agarra inshaallah eessa akka geenye kana hunda isin beeksisaa kan deemu ta'a. To'annoo seeraa jala jira amma inshaallah murtee isaaf malu ni argata.
إن شاء الله أبقى جمدت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تله أبوليسي خيرنا دام سبريد الله خير سلامي دام ساتر أكا واحد دو برتني في جلقة بقربات اللي ردي بيسني تكجرا أما سكا خانت يانسني وروتا إذا شورا ودوات أبتن كيساتكو أبوليسي خيرنا أستاذ ماهر كريسا سند برسيتين إني نسمي وأنا صدقامي في وأنت كتكار تسني دبلو أسمان كريسا سند برسا أستاذ ماهر فليتفضل مشكور ماجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. والله قبل يا أخي هندي ندرو دبتني جراني أنا أسرتي وانين دول نجرو هندي في تاني جراني شو مو وانين تكا أجرتي قيا رباهنا يرو هدو تكا نافع ألين يرو هدو تكا أجرتي رباهنا برباد الأف هدو تكا لفوت الري برزقية علي محمد يجوا ده برزقية علي محمد هدو جل فوت الري أكاسيتي قيا إنجدا قيا إذا جتوا يدور لي قال فيديو رسالة كان دفتي جولي ما مش شيطاني قد يفهم ما جتك قد ندفته دوين قردي يا ربي قرباخنا نجرسي سيدي بكوني لو نجرسي سنبود الشهيد خينا قردي دوين قردي الحمد لله ملته خراسي راتين كابو مجرى وبليه خينا ورا إسلاما وبليسخية خدير أكسم ملة ورا برا كاميرا دو بجراني سانو داهو هدوها قلتو مني وبليسخية سال الدين شين نازر كنت خيسنو والله بقى جمدني ورنا نيروبي تي في من إسلام الدنيا يرجع تنودينو بقى جمدني أيمو وني خوني بيهون دت اتفوق قبدي حركانو زون تاني خرالو لاجنو زون تاني خرا سيراتي نمني يرتي أمانتي نما تكسو إسلام آتو كريستان آتو أرثوذكس آتو بنت آتو أبا فريلة يوتي خرا سيرات دي هتي قافتمو قبانجا أما أولين تلو ليسيناتي أولين خليها كخنا نتأبسده بقى خنا نكوجرا أولين توريست إسادي أولين تنلي تونو جلو تنجرا قلتوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ماهر قرأت ومسين جنة وأنا جاي بقى أودي يروني في قرتي قربان فوليسرا ولا بنو دي ولا أركا خايني جودا دنكران كيسان نبان مو أركا الكايني بنو دا فيالي قران كيستي وليتنا مشان قدا نرجع بوليتنا تنان إنسان هادو توري تكاو دو توري جتشو ميجا خانت أنسي أما سبوليس خينيا نما قرتي إيرو خنا نمبرا علي دا أستاذ علي دا فودتي أستاذ علي دا فدبرسي إساتين إسن دبرسانينس جتشا بابا هاي سنين جو أبوليس خيا خدير نجانا ترجمة غارساتين إسن دبرسا إسوجين تبلغاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان دبتم مرايو دبتني الرابحني جراني أن قمتشو قدنا دقامي نما رسول ربي الرسول نما ديني كينيا دي كيسو نما مس ربي الربس نمنسون سبب كيان أبا موسى تيف بايت جمّد يجرا الحمد لله جتشو مالونتي أنجلي بدو تقول لنجرتو كانت أنسي أمني الدنيا رجرتان هندينو قوتشا أكنا كان نما أمانتا كينيا رت نبي كينيا رب سورة في أمة مسلمات كيسو أكا إرمجانا كان إرفور أتامي اتفوفو إسنغا فردا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلسي خينيا خدير حاجلتهم نما جا بوتا سنبار بادي أرجي نمبر هذا برسيجون وريجا موجودة خفالة جرا جزاء ساربين جنة أنا خفالو جنة أما اللي جا نما ديني ساتي في كفساو خيستي بقى جودة جرب يقولوا أسمان جا بلسي خينيا عبد الله خنجرتي بكسنتي وريجا موجودة خفالة حتى يرو قربان هلا بنو دي آرخي سخوتي داويتي لهيج أبسي أركسات اللي مداي جرو أيجا أبوليسي خينيا خنا أركيسا خما أقرتن كنا ميدمني كوكمني إرجما ربي تلقاها مودان والله آرخي سأكتو ولا ليتي مجان كنجت شورا داويتي أبسي جتشو أقولني داويتي سنجت أبسو قربالين دفجي قتاي فرخا دورانا كانت وايو جي في جرو جتشورا خناف مجاخنا نمو بكجرتني دواي قرا في سنجنة لينجا إسلاما هذا إساء أمة إساء اللين هدوك أبسويتي أمة إساء إساء هيمنسا هدوك أبسويتي إساء الليني إساء في أمة إساء في اللي دواي قرا رغوهن دانو أكربين ولسان تاسسو جغنا خنا سلا أرانتنا خمتارا رنغتني ما شاء الله قالتو ميناني نموتو متارا رنغوچون حقاتي جرا يجو خانا أكزي هكنا ما شاء الله بوليس خينيا وقالتو مي لا الإرقام ربي قافتكو
خرا ربي خيستي قم نسادي جيتي أكنا قبسا والقبيتي هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي جنجو يا قبنا تبر قبو ما جين قبسا نوتا خرا ربي خيستي دي لنجوتا كان جرا فكين رافو داي چور بديتي بارك الله فيكم بريسخ أما اللي بريسخ نيتو كوتا في أرار سوجانين مجان خونيس والله ديس أما الدنيا سواتي لينجا يوجانين نمتها أستاذ لي وجه انت ودان نما ما سيسلي أمنتا سلامات تروفي أمنتا سلامات دفورا وجين أمنتا إساتيس خبجتي تنمات اللي خبجتا نما جراتورا تنمات اللي خبجاجتشو الرجاء إيرين كن أرجمنان قودة قدانا متأبت الرحيم من اللين كلماتك إذا هلكم قطور كاتران وجبوا لي ميجا رئيساتين سندورسا فلتفضل أرسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الرجاء يانغو ياغم مجودي رمضان خنا قوتو قران نقو بچابه والله دوغادو بچو داف رمضان خنا أكو انتاني سومن نيچوني دنداما سيغالي برباچو مي بربا خنا رتره أني وبليان كي يوايدو جاني جرو أني دامسة كوكو فان دبرسو بربادا وبليان كي كريستاناتيف maal jechuun barbaada warra gartee amantaa jala doo godhate followersii barbaachuudhaaf amantaa nama arrabsan warra kana waliin irratti aduulluun jaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu maashaallah galatoome obboleessa keenya dhaamsa ajaa'ibaati kan inni dabarse saniifuu uummanni musliimaa amantaa ifi kabajata malee amantaa namaa hin tuqu akkuma obboleessi keenya jee warroonni amantaa kiristaanaa qabdan akka waan nuti amantaa kiristaanaa irra duullee hin seenaa amantaa kiristaanaa irratti miti haduulu jirru nama amantaa kiristaanaatillee xiqqeessaa ture sababa maqaa amantaa kiristaanaa qabatee gadhee amantaa lamaa waliin buusuudhaaf afshaa guddaa uumu jiru malee jechuudha. Asirratti fakkeenya isinii goone nama odoo poolisiin ulaa dura dhaabbattee aboo nuti qaama seeraatii hogga baheettuun dhaabbatee iyyee hogguu fedhe kutaadhaa fi kutaan nama waliin naquudhaaf hogguu fedhe warra Arsiitii fi warra Harargeetiitu kunoo hulaatiin irratti tumaa ture nama jechuu ture jechuudha. Maaliif waan kana jaa carraasan fayyadamee nama waliin naquudhaaf hogguu fedhe ammoo kunoo naqaluudhaaf dhaabbatan nama shanii shugguutii qaba waan hin jirre dilata kaasoo ture uujee dilee iyyeensaa hagartee miidiyaa irratti deemu sun olola gartee inni maqaballeessiidhaaf oofu saniifuu akkasii hubattanii uummanni musliimaa uummata dhiigaa barbaadu miti uummata kabajaa amantaa fi barbaadu malee mee kanatti aansigaa obboleessa keenya barsiisaa Jaafar na biratti argama barsiisaan Jaafaris nama waan kana riippoortii godhuu irratti yeroo duraatiif barruu barreessuudhaan haa ta'uu yaada fiduudhaan haa ta'uu nu wajjin horee masiidaatirraa obboleessa keenya Saaladdiin jalatti hirmaatanii shoora olaanaa warra taphatirraahi mee innis dhaamsa bareedaa uummata musliimaatiif qaban haadhaamanii gara isaatiin isin dabarsa isa wajjin turtii gaarii. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس قالتوا ما جيتم برباداني دابتا قادس إسلاما خاني دمي نيروبي دا قادس ما عايا دين إسلاما تهو هجيبون ساول جتاني نو أغرسيساني فكينيا تانين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم جيتوني بربادا لما فاني قادس إسلاما ولين تودن وبلس خينيا صلاح الدين مناجري مسجدا أورومو خرالما مقالا نيروبي دا هجي بونسا تمتانا مرقبة جفتو هجتاني حواسف ولنتون توكمان والأجون ولمري أجون دينا إسلاما خانقرا أداداتين خلتي فودا أداداتين سودا سوشيال ميديا تنتهي خرما فدينو خان دين إسلامات كسوداف ergama kanyete Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasumate hawasalle safu hawasalle hatau diinis hatau khitaballe hatau qur'aanas hatau wama hundarratti tuffi khenya wan qabanif tuffi khenya sannu agarsiisani nuti islaama akkam akka taane nu laaluudhaan nuti qeessuudhaan gadoonu qabuudhaan akka nuti jiraannu hintaanu jechuudhaan warroonni قادس إسلامتي في قرين قادس إسلامتي في قرين مسجدا أنا دبلته ولين تودان هجين بون سانتا كيف إدرانو تبوني مالدا نما خنا وروتا سوشيال ميديا هردفاني إما خنا جرا قادس إسلام فيدان قرين مسجدا هجين والتاني ريبورتي أكو مشيني خني جيش الناصر بري السودان كامل ابن لالوتي جسنه إيجا وجا والما بحثي تكام بودتي تتافي جلدي من سافي هردفي قادس إسلاما خورم مسجدا غوتن إنه جنتا ودف حواسا نانو إني جراتو جرو وجين وروتو أمسا دين إسلاما كابان ورون أمان تنا ندرو حاسوان شبابان أمان تنا ندرو حاسوان خان هجيبون سا دلغان خان هجين والتهودان توكمادان نمني سنيرو غباب دو خيست
bultii baatii takka kan geenye keessatti walta'iinsa fi waliin hojjechuu gaaddisa islaamatii fi horee masgiida fi shabaaban keenya kana wajjin ta'uudhaan guyyaa kaleedhaa akka gara seeratti dhiyaatee hundi keessan dhageessanii jirtanii baga gammaddan baga mataa ol qabattanii isiniin jechuu barbaada isaan immoo jazaakumullahu khairan baarakallaahu fiikum dhaamsi ammaan tana sirraa dabru kun haasawni labsiin asirraa biiroo gaaddisa islaamaa naayiroobii teenye shabaabanii fi horeen masgiidatii fi akkasuma immoo horeen dhimmi ilaalu kan dabarsaa jirtuuf maal yoo ta'e waa lamaaf warroota hawaasa naannoo magaalaa naayiroobii jiran muslima ta'an hundaaf warreen waan kan dhagee fi kan dhageeyin hundaaf kan dhageenye akka dhaga'u kan dhagee immoo garan gubatee jiru akka isaan immoo gammadaniif gammachuu isinii labsuudhaaf warreen immoo hawaasa naannoo biraa jiran hawaan kana sooshaal miidiyaa ispeeshaalii taktak irratti dhagayan kan hin dhagayin wanni asiirra isiniif dabarsinuuf dhaamsi nuti isinii qabnu maali yoo jettan barnoota hojiiwwan gaaddisni koreen masgiidatii fi shabaabni muslimaa wal ta'uudhaan nama amantaa keenya gad xiqqeesse magaalaa naayiroobii keessatti seera jala oolchuudhaan hojii boonsaa dalaynee nu laalaa osoo hin taane nurraa fakkeenya fudhadhaadha naannoo keessanitti namoota waan kana dalagu bifa walta'iinsa qabuun caasaa qabuun gara dhimmi ilaalu irratti hirmaachuudhaan dhaqqabsiisa hojii boonsaa fi barsiisoo taate tarkaanfii akka irratti fudhattanii diin keessan ol qabdan jechuufi Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ليس خينا دام سأدد دام سيني دام خنا الرافع دم تنجيتي نبدي كبا أمسكا أبو ليس خينا شيخ عبد الله مختارس ورا ريبورتي يرودورا غورو خيسة تورين شورا قدات أبني أنجا غرتي إنك أبا متلي ورا نوجين كوبا أبو راهي غرا شيخ عبد الله مختارس سند برسا يسوجين ترتيجاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوران درسة خوري مسجد شبابني درجة جيسي قارين كاميرا دوبتي مولانة دورتي في ورثة ترجمتو حواسني نيروبي هندنو بقى جمدان سنينجا إرجمان كني عليه الصلاة والسلام تقومون نوتي تقومون لبو تاني رجال النوان تاتيف الرا نمد الله زرقون سوا باخنا في جتشودا أنا ونقول دون تامسي أسر رادر بفهمه هدو شبابني في شيء في صلاح الدين جعفر هدو دبر سني جلان إيران ديبو كايو أنا ما توه في دبر دمالة سنران ديبو واحد دو أجرتي دبر سني دوبا نتي وري نايروبي قيس جرو أرلله وخنجل كبا وني برالله يورفته أكجرتي هرفنه كوبا كبا ده تشوف إن شاء الله تلما فدا ربي سبحانه وتعالى وانجو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نما قرتي إسلام ما وجين قمنا بليان كنيا فين تام سقودا ربي سبحانه وتعالى وانجو ور قرتي وان براغ بروخنا هن الرب سنا جي ربي إسان مو ولا لما داني ربي اللي الرب سني جي ربي سبحانه وتعالى تنافدوا نتبك خنا هدو جرجرو بانه سلا قرتي راغبا بنه بيكم سرت سلا دي بنه هدو غاريدا akka gartee warri arrabaan deemulleen islaamummaa guutuu bakka hin buunellee namni beekuu qabaa beekadha. Dogongora saadha abbichuma sanii dogongora malee namni sun gartee dogongore islaama guutuu dogongore jechuu miti. Mataa isaa dogongore jechuu. Sana akkasitti hubadha namootu gartee bakka gammaddanii arra gartee hawal geenyeef dhaamsa silaa hedduu dabree jira. gammachuma baga gammadan isininja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole hayyaga ammallee akkasuma obboleessa keenya Sheekh Muslim Muhammadis warra yeroo jalqabaarraa kaasee hanga ammaatitti riipoortii godhuudha irratti waliin mari'achuudhaan akkam haa goonu jechuudhaan yaada wajjin jijjiiruudhaan hanga ammaatti waliin deemne keessaa isaan tokko gara isaaniitti isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii. Bismillah alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee rabbiif galata galchina alhamdulillah. Maaliif jennaan guyyaa irraan tanaa kun guyyaa addaati. Guyyaa gartee seenan waggaa meeqa dura yaadamaa turte hamilee namni eeggachaa ture itti dalagame jiru Naayiroobitti. Sana hawaasa kam keessatti jennaan hawaasa kararra jiru hawaasa imalarra jiru hawaasa baqataa keessatti. Bulayyan keenya hedduun Shannasirraa barsiisa kiyya Saaraddiin Idris Khawree Masjiida Oromoo irraa akkasuma gartee barsiisaa Jaafar Rashidullaa hedduu gartee shabaabban keenya waa hedduu haasanii takka lamatti irra deebi'u qabxii lama dubbachuu barbaada. Sanirraa dura taatee irraan kanarraa jechuudha wanti baratamu
akka hawaasa Naayiroobii jirus ta'e hawaasa Islaamaa kan addunyaa guutuu as jiru wanni irraa baratan wanni waa dalagaa hedduminaa miti. Wanni waa dalagaa maali? Tokkummaadha jechuudha. Bakka hunda keessatti tokkummalleen humna. Sani Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aan isaa keessatti waan jiru wa'tasimu bihablillahi jamii'aa walaa tafarraqu duuba. Wanni nama kan hunda gartee addunyaa keessatti akka waan dalenne akka bakka takka hin geenye akka karaa sembisu wanni taasisu infiraaqachuu gartee karaa adda addaa keessatti madda fuudha duuba namummaan islaamaa ta'e wal quba qabaachuu dhabuudha. Hawaasa Naayiroobii irraa wanni isaan dalagan hedduminaa fi paawaroo humna qabaachuu osoo hin taane tokkummaadha jechuudha wanni waan kan dalage. Saniif hawaasni islaamaa kan bakka adda addaa jirtan marti keessan jechuudha. Hawaasa Naayiroobii gartee uummata isin beektan uummata gartee baqataa sanarraa fakkeenya fudhaati. Bakka jirtanitti Nabi Rabbi alayhi salaatu wasalaam lubbuu teenya irra jaalanna haadha abbaa keenya irra jaalanna. Afaan jechuu osoo hin taane gochaan hojiidhaan akka ammaa kanatti jechuudha akka gartee hojiin kuni gartee gara osoo inni fi gara seeratiin maal gara biraatti osoo hin taane gara seeratiin jechuudha wanni kuni gama gartee qaama mootummaa biyya bulchuutiin wanni kun argame jechuudha. Saniin hojiitti hiikamte. Maal jennaan biyya addunyaan qabdu hundi isitu seeran bulti biyyi seeran qaban jiru addunyaarra. Kanaaf tokkummaan humna tokkummaadha lafa kaane nama Qur'aan Rabbi arrabsu. Nama ergama hanya alayhi salatu wasallam irratti araba dheeratu baalagee duriyya akkanaa tan jechuudha. Amantii ta'uu bakka buutu duriyya jechuudha gosa kanaa kun. Saniif sarara diimaa jechuudha amantiin Islaamaa. Nabi Rabbi alayhi salatu wasallam inni tuqamnaan nuti isa booda jireenya barbaaduun akka kanaan hojjedhani. Kanaaf hojiitti haayinu hagarmu jechuudha badaa warri Naayiroobiidhaa warri Madooyitan warri gartanii as keessatti qubna keessanii dama daa'illeen akkuma gartee saabina hirreen tan isheen asirra kaase sabaa keessaa nama gartee qubuma isaa kan dura qabee gartee sabri godhe jechuudha. Halanta أنت إلا سبين دميتي وفي سبيل الله ما لقيت جانا بقوم بسان تجاور جرجو سنة تقولتي تندفن بدور كبير سبعة سنة وكسي جرا ورسينا كسر دلنا قلتهما ربي جنة خيستي بك قد سنها كوبسي نينجا والله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقى أمسي بوليس خيني توكو خان تاريخ هذا لقي نما يروج الكباتيف إيجا بوليس خيني أستاذ ألين متن سني بودا أشر أرجودان بكيني جرو جلاد يميك أورتي نمبر حساب هسي سافرجي أكسماس bilbilaan qofa osoo hin taane viidiyoolee waraabee fi bakka inni jiru kunu asii jee bakka inni jiru qacollo nama barsiise tokko isaa duuba yeroon fi gartee poolisoonni banuu poolisoota irraa inni banuu didillee poolisoota sanirraa akka inni banu goruudhaaf yeroo poolisoonni banillee dura ol seenii waa hedduu namni dalagee isaa obboleessa keenya kanaas du'aa nuuf godhaaf jenna namoota akkanaa kana rabbi bakka hundatti nu haa baay'isu nu barakadhu sin jenna obboleessa keenya barakallahu fiik. Ammas gara xumuraa deemnee jirra. Dhifama isinitti illee dheeressinee dubbii jabduudhaan rayi tanumaaf akkatti sagantaa dheertuu tana goone amma gama obboleessa keenya Salaahaddin Idriis isin dabarsee haadhaamsa waliigalaa waan qabu isin dabarsu gama isaa isin dabarsaa isa wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'eetiin isiniif deebi'e maal jennaan annama Naayiroobii tana guddate warra mootummaatii wajjiniin dalagaa eeriyaa kanallee ana charmaana saniifuu waan garii isinii ibsuu barbaadeeti. Namoonni biraa warri edallee taate ganama kanallee taate ijoollee teenya irra bilbilaa turee jira. Warra saniif dhaamsa dhaamuu barbaadeeti. Maaliif jennaan irra bilbilaniiti akka waan doorsisaa jechuun sodaachisaa barbaadan. Naayiroobii keessatti akka waan takka godhuu hin dandeenye akka beekan barbaadeeti. Bakka isaan jiranitti warra mootummaatii wajjin tahee ammallee godee isaan jiran seennee warra waan akkanaa dalagu tarkaanfii akka irra fudhachuu dandeenyu akka beekan barbaadeeti. Anummaan Salaahaddin arkitan kun warra mootummaatii wajjin dalaga. Sodaata kan qabu. Wanni kun diinaa rabbiiti. Talammadaa gurbaan kun qabame dhumtee miti. Borurraa eegallee galgala hanarraa eegallee qormaan irra godhamee waan barbaachisaan irratti inni irra godhees viidiyoo fi waan hunda ragaa irra qabannee looyara itti qabnee mana murtii geessuudha deemna. Ilaa mana murtii deema suphakeem deema. Suphakeem jechuun akka keenyaa keessatti dhaabbata muslimaa ummata muslimaatiif dhaabbate jechuudha. Namni barbaadan namni afaan kana dhageessan namni isaa wajjin guruppii qabdan beekaa waan kanarraa deebi'aa jechuuf ol deebi'a. Waan biraati miti. Takka viidiyoo kanarra waraabamuu barbaadeeti miti. Wanni barbaade namni tokko nama tokko doorsisuu akka hin dandeenye nuti nam tokko akka hin sodaanne ifii teenyaan mootummaadhaa wajjin dhaabbannee waan goonu gama seeraatiin goona. Lafti keessa jirru immoo Keeniyaa. Keeniyaa ta'uu beekuu qabdan. Maaliif jennaan diinaa islaamaa nama tuqe nama diinaa biraa tuqe namni tokkolleen Keeniyaa keessatti najaa baha jettanii yaadina. Namni olii yoo galee waa dalaguu danda'a gurbaan kun qabamee hidhaa jira ni bahaallee yaadina
murtii isaa fudhateeti nu murtaa'u isa murtaa'u sawwana murtiitu laalaa jechuudha. Immoo ilaa maayyiidhaa akka jala deemnu beekuu qabdan. Namni tilifoona nama dawwaltanii nama doorsistan amma booda akka dhaabdan isiniif akeekaa jechuudha. Waan jiru waan irra geessinye daqiiqaatti fiidbaakii isiniif kennina. Waan jiru daqiiqaatti isinii ibsina. Kanaafuu namni tilifoona dawwaltanii ijoolleetti dawwaltanii ijoollee teenya doorsisuu barbaadan tiraa goone isin qabnaa jechuudha. Lakkoofsa isinirra bilbiltan amma booda yoo itti deebitan isinilleen carraa gurbaan kun isa mudate akka beektan isin ibsuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhaamsi amma obboleessi keenya boodarra dubbate kun dhaamsa ijoodha. Maaliif jennaani hanga arraan tanatti turu idumarraa kaasee nama lamaatutu obboleessa keenya alii irratti dawwalee doorsisuu ture. Maaliif maarree taatanii maaltu qabuun isin ga'e wanti lata kaasoo turanii obboleessoo wanta akka ta'u hubachuu qabdanii jira. Innis maali duriyyeen amantaa takka bakka hin buutu. Namni amantaa islaamaa keessaa ka'ee amantaa kiristaanaa arrabse islaama bakka hin bu'u tarkaanfiin seeraa irra fudhatamuu qaba. Kiristaana keessaa ka'ee namni uummata musliimaa arrabsees akkasuma tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba beeka. Uummanni kiristaanaa kan ammoo arraba isaa kana deeggaree amantaa kiristaanaa qabaachaa arraba isaa kana deeggaree akka inni gartee jooyinamuuf duuba dhaabbatu. Warroota san warra asiin jirree biyya jiru warra biyyaa dawwallee warra biyyaa quba qabanii gurbaa kana namni akkana godhu jiru abaluu fi abaluu beeyna gama biyyaatiin seeraan warra biyya keessa jirus itti deemna. Seerri keenya qofaama ka jiru. Addunyaa guutu jira. Biyya fedha keessa taa'ee nama gurbaa kana deeggaru uummanni musliimaa biyya jiru sanitti mootummaa wajjiin tahee shororkeessaadha kun. Shororkeessaa san gama seeraa dhiyeessuu danda'u qaba. Uummanni musliimaa akkuma reefa obboleessi keenya ustaaz musliim dubbate amantaa namaa arrabsuun dhorgaadha. In arrabsina uummanni wallaalaan sababaa isin amantaa namaa arrabsuutiin rabbi arrabsan waan ta'eef arrabsuun dhorgaadha hin arrabsina.